Oromia, digala fekia biya bakia. Har'arraa borummoo guyyaa birooti. Dhugaa dubbachuudhaaf wanta hedduu nama gammachiisu keessaa wantan hedduutti gammade keessaa suura mucayyoo kana argitan eenyu akka taate ni beektu jechuudha. Namoonni baay'een gaafa ganama namatti dukkanaa'u kara galgalaas akkanuma dukkana jedhanii namoonni abdii kutanii jiraatan ni jiru. Waaqayyoon guyyaa qaba. Guyyaa siif darbaa guyyaa nama taata jedhee si dhaabu fuula waaqayyoo fuuldura gaafa si dhaabu ni jira jechuudha. Egaa mucayyoon suura kanarratti argitan umurii 13tti nama ulfaa'ee daa'ima godhateedha. Yeroo hammaa kana maalirra akka jirtuu fi yeroo duraan gaafa daa'imti umurii 13tti maatiin ishii fi haati fi abbaan ishee jibbanii bakka itti kuftu dhabdee nama daandarraa ulfaan daa'imarraan akka haala hin taane keessa darbee nama bakka kana ga'eedha jechuudha. Har'a immoo sadarkaa kana gaafa geessu hedduu nama gammachiisa jechuudha. Namoonni baay'een kufaatii namaatti gammadu. Gaafa namni xiqqoo ishii gammadu gammachuu namaa hin fedha jechuudha. Yeroon darbe gadditee amma immoo waaqayyoon guyyaa haaraa fidee fi waan ta'eef ishiin immoo gammachuu ishee kana argitee jirti jechuudha. Kanaaf immoo namoonni baay'een guungummii garaagaraa irratti kaasatii jiru jechuudha. Maaliif jennaan dhalli namaa edda dhala namaa ta'e jalqabanii dogoggora sanarraa immoo barnoota ni argatti jechuudha. Egaa Waantiyyaa Salamoon jedhamti. Waantiyyaa Salamoon tiiktookii miila tokkoon dhaabdetii jirti. Har'a immoo garuu kara abbaa manaa yookiin abbaa manaa godhachuudhaaf taate fakkaatti. Garuu an akka kiyyaatti waan dhugaa natti hin fakkaanne jechuudha. Dhugaa yoo taate milkaa'e waaqayyoo siyaa milkeessuun jedha. Asumaan illee nagaa siin gaafachuun daganne. Nagaaf jaalalli waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Maatii simboo warri taatan hundumti keessanuu hanaa dhufu baga nagaan dhuftan isiniin jedhe warreen amantaa birootiin. Egaa akkuma baratame warreen simboof maamila taatan laayik sheer gochuu hin dagatinaa. Warreen immoo maamila hin taaneef kottaa sabiskiraayib jechuun maatii nuuf ta'a. Viidiyoo yeroodhaan darburraa waa tokko hubattu jedheeti yaada. Egaa Waantiyyaa Salamoon namoonni baay'een tiiktookii irraa wayi birrii keenya otoo ishii gargaaruu baannee birrii keenyan akkatti duuriyyoomte birrii keenyan akkasitti utaalti jedhanii warreen afaan darbaa dubbatan ni jiru. Egaa rakkoon waanuma jirtu har'a immoo guyyaa kaleessa har'a immoo guyyaa biraa waan ta'eef mucayyoo kanaafis darbee har'a akkana taate gaafa ishiin gammachuu fuula gammachuutiin as baatu namoonni miidiyaa kun nama kaasuus nama kuffisuus afaan garaagaraa fi jechoota garaagaraati kan ishiidhaan jechaati turani. Har'allee kinoo ishiin abbaa manaa godhattee daa'ima sana keessa hundasaa keessa baatee arra veelloodhaan faayyamtee gaafa as baatu gammachuu guddaatu namatti dhaga'ama. Akkuma gammachuun guddaan namatti dhaga'amu kana wantichi dhugaadha. Hangam dhugaadha yoo jennetti eenyu jenne hangana dhugaa natti hin fakkaanne. Maaliif taanaan wantoonni yeroo ammaa kana yookiin beeksisa hojjechuudhaaf yookiin wantoota sooshaal miidiyaa itti fayyadamaa jiran kana guddifachuudhaaf akkana warreen godhan ni jiru waan ta'eef anirree dhibbaan dhibba Waantiyyaan abbaa manaa godhattee heerumtee akkasiin veelloo uffatti kan jedhu anaaf hangam dhugaa natti hin fakkaatu jechuudha. Ta'ullee waaqayyoon ishee haa gargaaru. Maaliif jennaan tokko jedhanii lama jedhu dhalli namaa heeruma malee hin hafu. Egaa jireenya kooti jettee yoo dhisuma dhugaa taate jireenya milkii haa ta'uu fi jireenya abbaa manaa fi haati manaa walii galanii daa'ima isaanii gidduutti guddifatan isaaniif haa taasisu. Maaf jennaan namni jireenya namaa gaddu nama hin taane jechuudha. Maaliif taanaan yeroo rakkoos nama bira dhaabbattee yeroo gammachuus immoo nama bira dhaabbachuuti qabda. Gammadaa nuun jedhe waaqayyoon akkasuma waan hundumaayyuu gammadduu ta'uuti jirra. Har'a garuu mucayyoon kun gaafa gammaddee akkasiin fuula ifaa namoonni baay'een bayzawee gaafa namni fuula ifaa gammadee miidiyaa kanarratti bahu waanuma dhukkubni keessa isaa hin jirretti fakkaata namoota tokkotti jechuudha. Garuu dhukkubni keessa isaa jiraatu baatu osoo hin taane otuma qorichi otuma dhukkubni garaasaa keessa jiru otuma rakkinni garaasaa keessa jiru miidiyaa kanarratti bahee kolfa jechuudha. Otoo namni rakkanne hin jiru jechuudha. Gaafa garuu asirraa namni kolfee taphatu waanuma takka waan irrakkanne itti fakkaata. Rakkoon bakka nama biraa dhabamtee hin jiru. Waantiyyaan immoo yoo isuma dhugumaa ta'e dhugaa baay'ee tokko gammadeetii jira. Koongiraaleeshinii waaqayyoon bara jireenya kee abbaa manaa kee faana siif haa dheeressuun jedha. Garuu wantichi beeksisa waan hojjetaatii jiran natti fakkaate malee isuma dhugumaa akkas ta'a jedheetii miti. Taananis immoo baay'eetti gammanna. Warri immoo birrii keenyan akkas godhatti jettanii irratti duultanii baqa jaalattanii kennitanii miti.
namaa kennanii gogora tokko yoo tufte yoo lafatti gadi tufte gajjettee in arraabdu. Akkasuma immoo gaafa nama rakkate gargaartu gaafa nama sanaa darbee immoo namni sun yeruma hunda gadda odeessuu hin qabu, yeruma hunda miidiyaa kana gubbaarratti dhufee boo'uu hin qabu jechuudha. Wanti yaan immoo yookiin beekumsa dhabuuti ishee akkana godhaa jira. Daa'imummaadha yeroo sa'aatii nama ishiin irra jirtu kanatti yeroo baay'ee ulfaataadha jechuudha. Yeroo baay'ee ulfaataadha. Maaliif jennaan kaattee hin quufne waan ta'eefu yeroo kanatti akka barbaadde omtii ishiitti mul'atu jechuudha. Rakkinni keessaa baate sunillee itti mul'achuutii hin danda'u. Omtuyyuu waa takka itti ta'uutii hin danda'u. Umurii badaa keessa jirte waan ta'eef. Kanaafuu wanta namaa gootaniin deebitanii nama hin arrabsinaa. Warreen namaa gootanii booda gaafa namni sun gammadee miidiyaatti ba'u kana namni gammachuu namaatiin birrii keenyan akkas jette. No! Atis ni rakkatta buru qabeenyaan gabarbaadde yoo qabaatte qabeenyi keessun uumaa sirkaan godhu siif hin godhu guyyaa sirkaa badu hin beektu jechuudha. Garuu namatti quba qabuu dhiistee ani eenyudha jettee gaafii of gaafachuutii qabuu qabda jechuudha. Namarratti hin duudina. Kanaafuu irra deebi'ee koongiraaleeshinsiin jedheetii jira wantiyyaa. Ati immoo jireenya yoo qabaattee jiraattee jireenya kee haala gaariidhaan haala akka nama guddaatti yaadutii qabda. Kana booda daa'ima godhatteetii jirta. Daa'ima kee sana haala kamiin akka guddistuu fi mana keellee akkamiin akka qabdu suuta jettee taragaaggaate miidiyaa irra sa'a dheeraa turu osoo hin taane hanga tokko laal miidiyaa irra of qoxxobanii hidda mana godhatanii tasgabbaa'anii maaltu na baasa maaltu na baasu jedhanii taa'anii of tilmaamuun gaariidha laala. Umuriidhaanis xiqqaatan ijoolleen umurii isaanii xiqqoo ta'anii sammuudhaan bilchaatanii sammuudhaan warra umuriidhaan isaanii caala yaadutu jira. Umuriin baay'ee murteessaa miti. Maaliif taanaan kan ijoollee xixiqqoo ta'anii akka nama jabaati ol kan yaadan ni jiranii warra gurguddaa ta'anii immoo hanga daa'ima sanaatu kan hin yaadne ni jiran. Kanaafuu umuriin murteessaa otoo hin taane sammuutu murteessaadha. Namni sammuun isaa sirriitti fageessee yaada tokko ganamuma daa'imummaa isaatiin waan isa qunnamu kamiyyuu waa hundumaa jala taruu ni danda'a. Tokko immoo osuma itti beekuu dhiisuu danda'a jechuudha. Kanaaf mucayyoon kun immoo yoo jireenya keerree eegalte ta'e yoo abbaa manaarree godhachuudhaaf ta'e kanaaf jireenya tasgabbaa ani maalidha ani maal gochuutiin qaba jettee teessee of dhaggeeffachuutii qabdi malee akkuma warri miidiyaa hoy jedhee warri miidiyaa duukaa hojjechuun baay'ee ulfaatas hin jedha. Kanaaf baga gammaddee baga dassi jedhee kun immoo beeksisa natti fakkaata malee akka waan abbaa manaa godhatte yookiin gaa'ila godhachuuf miti natti fakkaatan hangam dhibba sirriitti dhibba hin fudhadhu. Maaliif taanaan miidiyaa kanarra guyyaadhaan beeksisa hojjetamaa wanta deemuuf beelloo uffatanii waa hedduu argaatii deemta waan ta'eefu waa hedduu irraa baratta. Ta'us immoo abbaa manaa gaarii abbaa manaa boru daa'ima wajjin sirriitti horatanii jireenya gaarii wajjin jiraattan isiniif haa ta'u. Dhala namaa keessatti namni gaafa gammadee jiraatu dhugaa isinis gammadaa nama sanaaf eenyuun jedhana. Cubbuu ittiin oolinaa hin gungumina amman barbaadan yoo nama gargaartan birrii keenyaaf akkana taate birrii keenyaaf quuftee akkana taate hin jedhamu kun cubbuudha jechuudha. Kanaaf kennitee gaabbuun gaarii miti. Yoo gaabbita ta'e hin kenninii fi erga kenniteef immoo gaabbiin oma waa takka faayidaa hin qabu jechuudha. Ittiin illee nama narrabsinaa jechuudha. Namoota baay'ee nan arga waan ta'eef namaa godhanii nama keessaa gadi naqu. Kun immoo barbaachisaa miti. Fokkisaadha jechuudha. Wanta fokkisaa wanta bushaadha waan ta'eef kanaaf obboleewwan koo egaa viidiyoo har'a qabadheetii dhufe kana fakkaataa gaa wanti yaa baga gammaddee siin jedhe asumaanuu kanaan warreen immoo maamila siin taatanii laakisheerii gochuu hin dagatina. Warreen immoo maamila ishii hin taane kottaa maamila ishiitti dabalama. Viidiyoon keenya irraa kana fakkaatti guddaa galatoomaa ulfaadha.